qabxii lama kaasuutu soomanaan arraa nafite. ረመዳን ከገባ ጀምሮ በመንግስት ወጪ ቤተ መንግስት ጿሚ እስላሞችን ሲቀልብ ነው ያየው። እሱ እስላም ነው። ስፔሲፊክሊ የሮ ረመዳና ኸነማ ጅሩ ዋና መገመቺሳቲ አካታ አረረ ጅሩ ኸነረ ዳበዴቲን አካታ ኸለይሳ አመተ ዲባፍ አፍርተሚ ሰደድ ዱራ አቦኒ ኬኛ ይረቱሬ ያደቹፍ ሰነደ ሴና ጊዜፍ ዱበ ዴቢኔ ላሉ ማልቱ ጅራ ሙስሊም ባፊለኖ ሰዲ ቆፋቱ ኸነመ ኢትዮጵያ አራተናምቲ ኢትዮጵያ ኸሌ ኬሰት የቹ ማሊ ሙርቲን ሰዴን አዴራ ተጠመቀሚ ገረ ክርስትና ሴኒ ታካ ኸብሮ ፊለኖ ለመፋ ብየቲ የገዲሲ በሂ ፊለኖን ሰደፋሞ ኒ አጀፈምታ ለቹ ደሩኸና ለየብሉغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار دين كن قهولاف جرات بكني في حلكني في قيانكي شكي تكمل إثيوبيا كيس إسلام من جزير رفتو إلى كل تكا دبرتي أفور قافتر خليسي دبري الرجزي أكخنا أجرو أكنا ما تقول أكنا ما مسين لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول جمج وهجنا نجأ من رجلو خنا والفينا ساهند دررتي ربي فكننا ربي أكخنا فدي أي سوي بكنا يتوني فيسيسو أي خنيس ونكنا سياسة في قدام ملء وان بروتي في متي سياسة في اللي قدام وكخنا جالن نتي أكيخوني موك أمني سياساتي متي خجديرة ما خنا فدي أكيخوني مو مجان مسلموني أر إثيوبيا كيست هاتيك أتوا قدتو مجان إسان إثيوبيا كيست أركتن كون أمني سياسة غافي دي بسمالي أبسو دانوان كان خفيدي قام سياساتي متي jijjiiramni kun kadhaloota 1960moota akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1970moota akka lakkoofsa Faranjitti musliimoota walqixxummaan amantii Itoophiyaa keessatti akka dhuftuuf ispaaltii irra gabbee ispaaltii Finfinnee gubbabbee Hayila Sillaasee guddicha amata 40f namni isaan kakatu qaalicha nam tokko isa dubbachuu hin dandeenye san dura dhaabbatee ispaaltii irra mirga isaa falmateeti. ulfinaa fi kabajni zalaalam kan abboota keenya kan manguddoota baale keessatti walqixxummaa amantiitiif qabsaawee guyyaa irraa kan akka agarruuf xurree saaqeeti. sababoonni qabsoon baddaa baalee adeerran kiyya itti qabsoo jalqabaniif keessaa takka walqixxummaan amantii haa dhuftuudha. galataaf ulfinni zalaalam kan abboota kiyya ka Jimmaa ka Harar ka Qabeenaa warra mana isaanii musliimoota gaafa Yohaannis cunqurfameef bananii biyya isaanii biyya teessanii jedhee dabarsee laateefiiti. Galajamni ammaa ka dhufeen obboleeyyan kiyya ilmaan Hasan Injaamotiif haa ta'u. Qaamni gaafii musliimootaa ta dhaloota irraa dhaloota dabartee arra geesse kana milkeessuu keessatti yookaan gaafii tana deebises galata qaba. Obboleeyyan kiyya ka mattu obboleeyyan kiyya ka Wallaggaa obboleeyyan kiyya ka masjida arattanyaa hulaa duratti mataan isaanii faca'e gaafa qabsoo dimtsaachin isamma isaaniif haa ta'u. akkasuma galanni ulfinni daangaan qabne adeerran kiyya ka Shaashamanni irra dhiini isaanii gaafa dimtsaachin isamma lola'eef haa ta'u. obboleeyyan kiyya ka Walloo caasaa hoggansa Yohaannisiif Minilik keessa sabbaree amantii Islaamaa immoo dhoyfatee asiin gaheef ulfinni zalaalam isaan haa dhaqqabu. akkasuma obboleeyyan kiyya ka Qabeenaa obboleeyyan Somaalee Sayyid Muhammad Abdullaahi Hasan akkasuma gamanaan Shojolee akkasuma gamanaan Shikdam of Asoosaa warra keenya ka Benishaangul akkasuma muslimni existential crisis irra jiru azmaa wujudiyyaa irra jiru garuu waa hedduun nuuf muslimni arrallee taanaan assignmentii gurguddaa isa eeggattu ta karaa nagayaatiin gaafileensaa deebi'uu fi qabdu dila tokko jira. haga arraatitti nama saalfii takka malee masjida rabbii guyyaa adii doozariin jiisutu caasaa mootummaa takka keessa jira. haga arraatti warra saalfii takka malee musliimoota gabataa barnootaa waan jaaniin kan barnoota irraa dhiibuutu seektara ministeera barnootaa keessa jira. qaamota jibbaa islaamaa dhoyfatee jira kanarratti dalagee qaamni dhimmi ilaallatu qaama mootummaatis yoo ta'e keessaa baasuu danda'u qaba. Itoophiyaan ahadaawinnatiin akka duriin deebitu amma hutesan
namni Itoophiyaa dur fedhe unu annaasiis kitaaba tokko nin qaba kibra nagastii fi fitaa nagast malma isiniifin kanna Itoophiyaa dur dubbisa arabaha malee Itoophiyaan dur sun hin deebitu Itoophiyaan haatseewwanii hin deebitu kana xiyyeeffannoo keessa galchee if keessaa baasuu qaamni mootummaatis qaamni morkotaatis warra jibbaan islaamaa onnee waliin malaasteetu jira sanis if keessaa baasuu danda'u qabu. السلام عليكم وبلين كي كم جرتن سجنتاتي سنتمت درينسي وان هركانو قبو جو الرجل قويا رانتنا شاين انجرتو بنس انجر سبب نسقا سومنا قبتي لما خاصوتو سومنا الرا نفيد مالك قبتي سن رمضان برنا خنا في أكسم رمضانوتا وقوتا ددبري خنا خيستي بانكي لين dhaabbanni miti mootummaa kilabiin khubbaa dhaabbatonni mootummaa garagaraa akkasuma dhaabbanni warra morkattoota akkasuma dhaabbanni miidiyaa kun hundi muslimootaaf aftira yookaan sagantaa iftaaraa qopheessuu ture gariin isaa immoo gargaarsa muslimootaaf kannaa maal godhuu ture. ረመዳን ከገባ ጀምሮ በመንግስት ወጪ ቤተ መንግስት ጿሚ እስላሞችን ሲቀልብ ነው ያየነው እሱ እስላም ነው ገሪ ሁንዲ ወሰንቴን ገሪ ኑ ጃለቴቲ ምት ገሪ ዋኑቲ ቀምኑ ጃለቴ ረወላ ገሩ ኾራ ፈርዳቲ መንጉዶን ተኛ ባንቱ ሰኒ ጩንፋን ጅርቱ ጥየፈኖ ሚዲያዳ ኡዊስኒ ሚዲያዳ ኸንበሮተ ደበረ ኸና ሙስሊሞታ ፍኺሳፉ ስፔሲፊክሊ የሮ ረመዳና ኸና ማጅሩ ዋና መገመቺሳቲ አካታ አረረ ጅሩ ኸነረ ዳበዴቲን akkaataa khaleessa amata 448 dura abboonni keenya irra ture yaadachuuf sanada seenaa gizeef duuba deebinee ilaallu maaltu jira baatii maarchi 26 1878 Minilik namni jahamu mootichi rabbi jazaa isaan malu haa kennuufi Minilik gara Yohaannis dhufe maal dhagaa qonyerreef kaayatee aboo dhiifama jilbaan jilbiibbatee aboo Yohaannis keenya dhiifama baxraanummaan dur godhaa tureef dhiifama naa godhi jedhee isa bira dhufe asa Yohaannisoo maal godhe Minilik araarasaa irraa qeebale jechuudha eegasii maal jeen namichana mootii moototaa ifiin jechuu ture Minilik kun king of king ma'ragii tana yookaan laqaba kana dhiise mootii moototaa ifiin hin jein immoo mootii shawaa godheesin muuda mootiin moototaa anaa immoo ati mootii shawaa godheesin muuda waliin jaanii akkasitti king of shawaa ta'ee muudamee Minilik immoo Yohaannisiif mootii moototaa ma'ragii jawu recognize godhee fi adda deeman eegasii guyyuma muraasa booda ammallee walitti qabaman maaliif aboo Minilikoo rakkoolee aqiidaa dillata akkaatu ortodoksii gidduu jira rakkootan akkamiif furra jaanii wal mari'atan haya ammallee mariin guyyaa biroo godhamti marii tanarra qeesotaa fi maal dhufan walumaa galatti deemee yeroo afraffaatiif walirra qabamanii awaajiin boruu meedaadha yookaan boruu meedaa kaawunsil wanni jaamu murtiin dabare muslimoonni amata sadi keessatti akka amantii isaanii jijjiiratan taaka muslimoonni Itoophiyaa warri paagaan jennuun kun immoo paagaan jechi jiru kun quotation keessan haa ta'u jecha kiyyaan miti warri paagaanonni kun immoo amata lama keessatti akka amantii isaanii jijjiiratan murtiin irra murtaa'e muslimaaf filannoo sadi qofaatu kenname Itoophiyaa irraa tanaan miti Itoophiyaa kalee keessatti jechuudha maali murtiin sadeen adeera yookaan taxamaqnaa wada kristinaa gibaa taxamaqamii gara kristinaa seeni taaka خبروا فلانو لما فا بيتي يقديسي به فلانو سدفا مو ني أجي فمتها يرو غنا ملك ولك أبي ورا إلو غنا ديكي مريسي سي هوغنتوتا مسلمة خوالو بليان كي يجو مال بايلما زينيف غريساتي هوغنتوتا أبو amantii kiristaanaa yoo qabaattan aangoleen isin qabdan tun dajjaazmaachaa ta'u akkasuma laand loordaa ta'u aangoleen xixiqqoon isa qabdanii fi gurguddoon qabdan tun isiniif waarti namni isin tuqun jiru amantuma tana qofa qeebalaa waan ja'u irratti nama kakaasaa ture walumaa galatti ummata tokko kalee filannoon sadi qofti kennameef
ummata tokko khatti yaadamee ikonomii keessaa bahuu ture. Maal jechuu ture Haile Sillaaseen seera dahoo gorodhaa musliimoota naggada keessaa baasaa. Poolisiin jaamtu haga nurratti deemsifamtu ummata gahee ture. Ummata hiree barnootaa hin qabne, ummata wattaaddara ta'uun hin ayyamamneef silaa bar wattaaddarummaan bakka wareegamaatiimi egaa bar bakka tanaan lubbuu tana khannuu deemta. Khana khannuun hin ayyamamu muslimaaf. Akka muslimni kun Itoophiyummaa isaa tanaa'u shakkii keessa galchu. Saayidaanuu ani ingidaadha yookaan keessummaa malee maal jee akka yaadu nurratti dalagan. Ummata tokko khaleessisuun dabaree arragisii akka kana agaruu akka nama tokkotti akka nama miseensa laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah tokkotti gammachuu haganan ja'ameen dhaqama. Walumaa galatti qaamni garii isoo bakka jechuun hin feesisu. Kanneen wanni kanaa siyaasaaf godhama malee waan birootiif miti. Siyaasaaf illee godhamu akka kana jaalanne nuti. Akki kun immoo qaamni siyaasaatiin miti ka jijjiirama kana fide. Akki kun immoo mijjaan musliimoonni har'a Itoophiyaa keessatti haa xiqqaatu haa guddatu. Mijjaan isaan Itoophiyaa keessatti argatan kun qaamni siyaasaa gaafii deebise malee qabsoodhaan waan kana ka fide qaama siyaasaatiin miti. Gaafii deebisuuf immoo haa galatoomu namni hundi qaamni marte. Jijjiiramni kun dhaloota 1960moota akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1970moota akka lakkoofsa Faranjitti musliimoota walqixxummaan amantii Itoophiyaa keessatti akka dhuftuuf ispaaltii irra gabbee. Ispaaltii Finfinnee gubbabbee Haile Sillaasee guddicha amata 40f namni isaan kakatu qaalicha nam tokko isa dubbachuu hin dandeenye san dura dhaabbatee ispaaltii irra mirga isaa falmateeti. Ulfinaa fi kabajni zalaalam kan abboota keenya kan manguddoota Baalee keessatti walqixxummaa amantiitiif qabsaawee guyyaa irraa kan akka agarruuf xurree saaqeeti. Jiddumaanuu qabsoo baddaa Baalee namni garii naareetiiva qabsoo baddaa Baalee jijjiira. Maali sun? Akka waan qabsoon baddaa Baalee qabsoo sabaa qofa turteetti naareet godhamaa ture. Soba wanni sun. Sanada seenaa gara gaggalchaa sababoonni qabsoon baddaa Baalee adeerran kiyya itti qabsoo jalqabaniif keessaa takka walqixxummaan amantii haa dhuftuudha. Akka waan hasabaa qofa laaltanii galata jara kanaa ajrii jala kanaa akkana hoggan jiru namni tokko mirga fiitiif haa falmatu. Qabsoon sabboonummaa ta abbootarraa abaabileerraa abboota dabartee arra geesse gammachuutti qabna diddaarraa hin qabnu garuu. Sababoota qabsoo san kaasan keessaa tokko akka sababa walqixxummaa amantii ta'een dubbatu namni hedduun beekaaf dhoysan. Kabiroo naareetiivni dabee uummatatti himame maali? Akka waan lolli 1887 calanqoo irratti ta'ee lola sabaa qofa ture akkasiin naareetu godhama. Lola gaa sababoonni jalqabaa lola kanaaf lola amantii ture jechuudha. Lolli eenyummaa jiraatu gaafileen eenyummaa takkaa lama. Addatti immoo lola amantii. Magaalatti galanni kan abboota kiyya baddaa Baalee keessa qabsaaweeti arra guyyaa kana nu garsiiseeti. Galataa fi ulfinni zalaalam kanii fi obboleeyyan kiyya haafizoota calanqoo irratti dhiigni isaanii dhangala'eeti. Abboota kiyya murtii guutoo dhiigni isaanii walqixxummaa amantii fiduuf akkasuma amantii teenya dabarsineen kanni nu ja'anii sarbaniiti. Xurree isaan saaqantu arra fide. Galataa fi ulfinni zalaalam kan obboleeyyan kiyya Jimmaa yerooni fi Mililik maal jaaniin Yohaannis gallakkisaa bahaa biyyatiyya jedhuun kiristaanummaa dirqamaan irra kaayu maal jaama Chronicle of the Kings yookaan taarika nagast kitaaba jawbanaa laala maal jaa kitaaba san irratti yeroo dirqamaan amantii dhaalchisan musliimoota kana musliimoonni garan baqate garii sodaateetuma amantii fudhate gaafa Yohaannis hin baana. Dirqamee jechuudha. Garii amantii isaa tana dhoysuu ture. Akka obboleeyyan kiyya Kawalloo jechuudha. Dhoysanii halkan makriiba booda immoo amantii isaaniitti deebi'an. Gariin isaa immoo gara qabeenaa baqatee jira kitaaba san irratti. Usee kiisha kiyya keessaa asi kan nutti hin jiru. Garii gara biyya qabeenaa baqate. Garii gara biyya Jimmaa baqate islaamummaa isaatiin bakka mijjaa qabdu barbaaddachuuf. Garii immoo gara Harar baqate. Bakka birootti hin baqanne jechuuf miti. Irra
بكتنا مسلمون بكتشا توري غلطا فولفني زلالم خنا بوتا خيا خجمة خهرا خقبينا ورا منساني مسلموتا غافا يوهنس چنقر فميف بناني بيساني بيتساني جئ دبرسي لا تفيت غلطا فولفني زلالم ججيرمني أما خدوفين أبليين كيا ilmaan hasan jaamotii faata'u akkasuma ulfinaa fi martabaa shuhadaa'otaa rabbi haa kennuu fi warra qabsoon tun akka karaa qabattuuf horkeef warra akka maatii fi shanyii Xalhaa Jaafariif haa ta'u obboleeyyan kiyya ka mattu obboleeyyan kiyya ka wallaggaa obboleeyyan kiyya ka masjida araattanyaa hulaa duratti mataan isaanii faca'e gaafa qabsoo dimtsaachin isammaa isaaniif haa ta'u akkasuma galanni ulfinni daangaan qabne adeerran kiyya kashaashaman irra dhiini isaanii gaafa dimtsaachin isamaa lola'eef haa ta'u qabsoo dimtsaachin isamaatiin akka kun dhufe sababoota durilleen akkuma jirutti jechuudha yeroo duraatiif mootummaa wayyaanee ta ilmi namaa takka dura dhaabbachuu hin dandeenye mootummaa wayyaanee ta akkanuma ugguta akka Somaaliyaa seentee akkana hohorsitee gabba'atu ugguta akka Dabub Suudaan dheeyitee akkana hohorsiti Daarfoor dheeyiti humna san dura namni ispaaltii gubbaa dhaabbatee mirga fi falme karaa saaquu keessa sababa ta'e tokko qabsoo dhaloota dimtsaachin isamaati nuti dhaloota dimtsaachin isamaati. isin warri umrii isaanii amma 30 gadi dhaloota dimtsaachin isamaati warra dimtsaachin isamaa keessa laffa'ee guyyaan kun akka dhufuuf ifaajee isaanii bahate laar sansalata abbootaati gaafa sirraa dhufe gaafa Xalhaa Jaafarirraa gaafa Hasan Jaamorraa gaafa adeerran kiyyaaf obboleeyyan kiyya kabaddaa Baalerraa gaafa calanqorra dhiinii harceerraa akkanuma dhufe lama eegasi Haji Muhammad Saanii Habiibii fi komitee isaa maraaf galanni zalaalamaa ta'u akkanuma dhufe laar sansalanni hun dhaloonni dimtsaachin isamaa dhufe dhaloonni dargii keessa hurkee dhufe akka hun dhufe jechuudha ulfinaa fi waan ammarra jiru kana ulfina isaa hunda dura irratti rabbiif kanneen rabbi akka kana fedhe lammaffaa irratti dhiiga abbootaa akkasuma dhiiga obboleeyyanii harjee dhiiga biyyootan tuqin hedduu jira obboleeyyan kiyya galanni obboleeyyan kiyya hawalloo hacaasaa hoggansa Yohaannisiif Minilik keessa sabbaree amantii Islaamaa immoo dhoyfatee asiin gaheef ulfinni zalaalam isaan haa dhaqqabu akkasuma obboleeyyan kiyya haqabeenaa obboleeyyan Somaalee Sayyid Muhammad Abdullaahi Hasan akkasuma gamanaan Shojolee akkasuma gamanaan Shikdam of Asoosaa warra keenya ka Benishaangul akkasuma warra naannoo Amaaraa warra naannoo Booranaa akkanuma oofiga wali hidhaadha galanni kanaatu kana fide immoo qaamni gaafii muslimootaa ta dhaloota irraa dhaloota dabartee arra geesse kana milkeessuu keessatti yookaan gaafii tana deebises galata qaba garuu isaanii takka takka taayisaabuuf warra karaa kanarratti laffa'e qaamni muslimoota kabaje hundi haa galatooman as booda Itoophiyaan qaamni takka qofti amma namni garii wanne jechuu mala akkamitti way beekane itti wannu kun siyaasaadha siin galooti wanne ati dhimmamtuuf waan birooti Itoophiyaan akka ati arkuu feetuu ta birooti kun sitti mul'atu bakka amantiin ta abbaati ilaalcha jiru qabda waan ta'eef amantiin ta rabbiiti amantii rabbiirraa nu kennamtee beeyna ilaalchi ati qabdu ka birooti waan ta'eef ulfinni dhalootaa kun sitti mul'atu ati sin mul'achuuf qophii miti yeroo ijoolleen baalabbaatii gosa dhadhaa gosa dammaa gosa raahaa hunda arkan gosa faradoo gosa yaabbii hunda arkan mawkibaan deeman nuti filannoo sadi qofaan nu kenname biyya tana keessatti naggadachuu hin dandeenyu barachuu hin dandeenyu wattaaddara ta'uu hin dandeenyu silaa bakka wareegamaa wahuma takka ummata itti yaadamee sistamaatikilii dirree kubbaa keessaa baane turre si dhaga'amuuf wanni amma muslimni irra jiru amma muslimni existential crisis irra jiru azmaa wujudiyyaa irra jiru garuu waa hedduu nuuf muslimni arrallee taanaan assaayimentii gurguddaa isa eeggattu ta karaa nagayaatiin gaafiileen isaa deebi'uu fi qabdu dila tokko jira haga arraatitti nama saalfii takka malee
مسجد ربي قيا أدي دوزري نجيسوتو جاسا موتما تكا تكا خيسا جرا هاقا الراتي ورسا الفي تكا ملي مسلموتا قبتا برنوتا وان جانين كان برنوتا الرا إيبوتو سيكترة منستيرا برنوتا خيسا جرا قاموتا جبا إسلاما رويفتي جرا خانا رد لغيك عمل الميلان لتو قاما موتما تسيوتي فخيسا باسو دندو قب إثيوبيان أحداوينتي نكدورين ديبتو أما خوتسان نمني إثيوبيا دور فدي أنو الناسيس كتابة تكتو كونين كبا كبرى نغستي في فتاة نغست مالما إسنيفين كان إثيوبيا دور دبسا عربها مالي إثيوبيان دور سنين ديبتو إثيوبيان أسيوانين ديبتو خانا جد يفنو خيسا قلجي وانا قولو دندو إفكيسا باسو قامني موتو ماتس قامني مركوتاتس ورد جبان إسلاما أني ولي ملاستيتو جرا سانيس إفكيسا باسو دندو انت وانتي قام فانو خيسا أمتا قيا أديسو منا نمرشا خانا أجر اللي غانا يتشو فديتي إيربورتي خيستي مسلموني دلام مسلمان ميدا ما جرتي جراو جين أركتو خانا يرو يدو مجلسني بريسي جرا ديبين مون ديبين برا سر جرا جهجة تنجرو برا غارو أزمة وجودية برا خنجر existential crisis برا خنجر غارو assignmenti هدوتو نو إركتا بفجننا هبتمو حديث نبي تقول يا دبي صلى الله عليه وسلم ما الجانبين لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار دين كن قهو لاف جرات بكني في هل كني في قيانجي شكي تكملي إثيوبيا غيس إسلام من جزي رفتو ديرا كولا تكا دبرتي أفور طوافات أرانتا نمونتي نما ملينا جاتمي أوليجو كلمني زلالم ربي كان سبحانه وتعالى هلك أبو أكسم وقامنين خبجما ويوما قلتهما جنة شكرا السلام عليكم